kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoo raadiyoo sa'aatii kana sinitimna olaana yaadee sa'aatii dhimmoota gurguddoo dursuudhaan sa'aatii kana simraan keenya hanga xumuraatiin wajjin turaasiniin jenna. Waraanni Sudaan daangaa darbee lafa akka qabatuu fi hooggansi Itoophiyaa dubbateera jechuudhaan oduun saamaa jiru soba ta'uu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa beeksiseera. Dubbii maali ministeerri dhimma alaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsa kennaniin hariiroon Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru firummaa waggoota dheeraa lakkoofsisedha jedhani. Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii Sudaaniif hojjechaa kan turte ta'uu yaadachiisuudhaan dhiyeenyatti hooggantoonni Itoophiyaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechaa turuu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti yeroo gaggeessitu eegalteetti yakkamtoonni baqatanii gara daangaa Sudaan akka hin seenneef dursitee Sudaan beeksistullee garuu wanti ta'ee faallaa kana ta'uusaa ambaasaadar Diinaa Muftiin ibsa kennanii addeessaniiru. አጥፊ ኃይሎች ወደ እናንተ ድንበር እንዳይገቡ ማለት ኑና እኛን ድንበር ጠብቁ ማለት አይደለም። humnoonni badii gara daangaa keessanii akka hin seene dhorkaa jechuun kootaatii daangaa keenya nuuf eegaa jechuu miti. Gochi kun faayidaa uummata Suudaan miidha. Kanaaf gochi kun fedhii uummata Suudaanii kan bakka bu'ee miti. Haa ta'u garuu biyyoota kanneen lamaan walitti buusuudhaaf faayidaa mataa isaaniitiif jecha qaamoleen gocha kanarratti bobbahuudhaan raawwachaa jiran jiru. Akkasumas Suudaan keessattis deeggarsa uummataa ni argana jechuudhaan dhufaniitiin waan kana raawwachaa jiru. Kun immoo sirriidhaa miti. Loltuun Sudaan daangaa Itoophiyaa seenanii lafa qabachuu darbee daangaa Itoophiyaa keessaa hin baanu hojjechuudhaan haasaan dhaga'amaa jirus sirrii kan hin taane ta'uu ibsani. Sudaan lafa Itoophiyaa waggoota 100 bulchaa turte akka qabattuuf gama hooggantoota Itoophiyaatiin ergaan darbeera oduun jedhu dhugaarraa kan fagaate ta'uusaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsaniiru. Ammas taanaan ejjennoon Itoophiyaa mariidhaan gara daangaatti akka deebi'an taasisuudhaas jedhani. አሁንም አቋማችን አንድና አንድ ብቻ ነው። ወደ ነበረበት ሁኔታ ተመለሱና መነጋገር እንችላለን። Ammas yaadni Itoophiyaa tokkoof tokko haala nageenyaa isa duraatti deebineetiin nu lameen wajjin haa mari'annu. Nuti lamaan yoo wajjin mari'anne qofa furmaanni waaraan dhufuu kan danda'u. Garuu qaamni sadaffaan isin gidduu seenee isin araarsa jedhu sirriidhaa miti. Kunis Itoophiyaan ammas fedhii araaraa waan qabduuf yaada hin dinne. Haa ta'u garuu qaamni sadaffaan kan barbaachisu yoo biyyoonni lamaan walii galuu didanidha. Amaji kudha lama hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin kan kabajamu ayyaanni Qaanaa Zagaliilaa haala nageenya qabuun kabajamee ooleera. Ayyaanichi Yesuus Kiristoos erga cuuphamee booda raajii agarsiise yaadachuudhaaf akka kabajamu abbootiin amantaa ni ibsu. Sirni ayyaana Qaanaa Zagaliilaa kunis har'a kutaalee biyyattii garaagaraatti kabajamaa ooleera. Kabaja ayyaanichaa kutaalee magaalaa Finfinnee garaagaraatti raawwatame irratti hordoftoonni amantichaa hedduun argamaniiru. Ayyaanichis nagaan xumuramuun isaa ibsameera. Aanaalee fi magaalota godina Harargee lixaa akkasumas aanaalee fi magaalota godina Shawaa lixaatti ayyaanni cuuphaa sirna miidhagina qabanii fi milkaa'inaan kabajameera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godinaalee kanneenii Teediroos Tolaatu akka ta'anitti qindeesse. Ayyaanni cuuphaa aanaalee fi magaalota godina Harargee lixaatti sirnoota garaagaraatiin yoo kabajamu milkiinis goolabameera. Ayyaanichi bulchiinsa magaalaa Ciroottis bakka hordoftoonni amantichaa kan magaalaa Ciroo fi naannawa ishee argamanitti sirna ho'aa ta'een ture kan kabajame. Amantiin wal jaallachuu tokkummaa fi kabaja lallabaa waan ta'eef uummatni biyyattiis aadaa isaa taasifachuun nageenya walootiif dursa kennuun hojjetamuu akka qabu sirna ayyaaneffannaa kanarratti himameera. Ayyaana bilisaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa namoonni gargar ba'anii turan namoota kan hundumaa tokko godhee tokkummaa keenya kan itti nuuf labsee jechuudha ayyaanni kun. Garuu amma keessatti wanti sabaa wal qoodaa kun hin jiru tokko taa'eera. Tokkummaa keenya ammas ayyaana kana kabajaati hojii guddaa hojjechaa jira magaalaa Ciroo kana keessatti.
namoota harka qalleeyyii ta'anii fi miidhaman gargaaruun waliin kabajuun akka malus yeroo kanatti dhaamameera. Keessumattuu ayyaanni uummataa yeroo kabajamu dhibee vaayirasii koronaa kanarraa haalaan of eeguun akka barbaachisus dubbatameera. Ayyaanicha walitti dhufeenya cimaa qaba. Namni gaafa ayyaana kana wajjin oola, wajjin waa hedduu dabarsa, wantoota tokko illee akkasuma hin dabala. Garuu gara mootummaatti ergaa guddaa darbaa ture. Akka namni of eeggannoo godhu gisee ayyaana kanaaf manaa bahu wanti golga baay'atti kaawwatan hunda akka godhatanii waan ergaa dabarsaa ture mootummaanis akka biyyattiitti. Garuu uummanni immoo akkuma agartu kana waan isa gochaa jiranii kun balaan isaallee cimuu danda'a rabbumti waa eegu malee. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Harargee lixaatu gabaase. Oduudhuma wal qabateen godina Shawaa lixaa aanaalee fi magaalota godinichaa garaagaraattis ayyaana cuuphaa kabajuuf jala bultiisaa ayyaana Kataraarraa eegalamee taabotonni hedduun walitti ba'anii sirni cuuphaa erga raawwatameen booda gara iddoo isaaniitti deebi'anii galaniiru. Ayyaanichis bakka hordoftootni amantichaa hedduun argamanitti sirna miidhagaa ta'een kan kabajame. Hirmaattonni sirnichaa fi hooggantootni mana amantaa Ortodoksii godina Shawaa lixaas ayyaana cuuphaarraa walta'umsa, waljaalala, nageenya fi tokkummaatu baratamaa jedhan. Gabaasni kun kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa lixaati. Waajjirri ministeera muummee dhaabbilee fi naannolee sagantaa piroojeektii maaddiin biyyaaf jedhurratti hirmaachuudhaaf tikeeta bitatan galateeffateera. Haaluma kanaan marsaa 8ffaadhaan dhaabbilee fi naannoleen piroojeektichaaf galii taasisan naannoleen Gambeelaa birrii miliyoona 11.7, naannoon Hararii miliyoona 5, naannoon Sumaalee miliyoona 5, naannoon Affaar miliyoona 4.7, naannoon Amaaraa miliyoona 22, naannoon Oromiyaa miliyoona 70, naannoon Sidaamaa miliyoona 10, naannoon Kibbaa miliyoona 50, bulchiinsa magaalaa Finfinnee miliyoona 100 gumaachaniiru. Dhaabbilee keessaa immoo Naashinaal Ooyil Itoophiyaa birrii miliyoona 40, Baankii Biyyaalessa Itoophiyaa miliyoona 13.7, Motor Injiniring Corporation, Kaampaaniin Gamshuu Bayyana, Raamaa Konistirakshin, Dhaabbata Alamaayyoo Katamaa fi Kaampaaniin Sayid Yaasin tokkoon isaanii birrii miliyoona 10 gumaachaniiru. Nooril Isteet, Sanshaayini Konistirakshin, Birhaan Tireeding, Kaampaaniin Sentinal Steel, Ayat Real Estate, Kaampaaniin Mulugeta, Kaampaaniin Abyssinia Integrated, Warata International Business, Gift Real Estate, Alsam Mahadan, General Trading, Eni Construction, Dhaabbata Construction Dirribaa Dafarshaa, Sagantaa Maariyaa Construction fi dhaabbileen biroos tokkoon isaanii birrii miliyoona 5 gumaachaniiru. Filannoo marsaa 6ffaa akka biyyaatti gaggeeffamu karaa qaqqabeessaa fi garaagarummaan yaadaa karaa keessummaa'uun gabaasuudhaaf qophii ta'uusaa hooggantoonni miidiyaalee garaagaraa ibsani. Gabaasa isaanii keessattis heeraa fi seerota jiran hordofuudhaan uummata tajaajiluudhaaf qophii ta'uu isaaniis ibsaniiru. Immebeet Tashoomee gabaasa akka ta'an nuti qindeesseeti. Akka biyyaatti filannoo marsaa 6ffaaf qophiileen garaagaraa taasifamaa jira. Miidiyaaleenis gama isaaniitiin haaldureewwan isaanirraa eegamu raawwachaa jiru. BTV waliin turtii kan taasisan hooggantoonni Faana Broadcasting Corporation fi Waaltaa Miidiyaa fi Communication haala heddumina yaadaa keessummeessuun danda'amuun filannicha gabaasuudhaa fi qophaa'aa jiraachuu dubbatani. ምርጫ ሲባል አንደኛው የሚዲያ ሚና ብለን የምናስበው የተለያዩ ሀሳቦች ወደ መድረክ እንዲመጡ የማድረግ ስራ ነው። Yeroo filannootti gahee miidiyaan garaagarummaawwan yaadaa jiran keessummeessuun hojii guddaadha. Gama kana ammoo hanga ammaatti hojii qophii filannoo galmirraa eegalee foormaatiiwwan garaagaraatiin hojiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. እንደ ዋልታ በ2012 ምርጫ 2012 በሚል አጀንዳ akka waaltaatti yeroo filannoo bara 2012 gaggeeffamuuf jedhametti filannoo bara 2012 jechuun ajandaa taasisnee hojjetaa turre. Fakkeenyaaf mata dureewwan marii fi sagantaawwan adda addaatiin hojjetaa turre sun hin milkoofne. Bara kana ammoo bifa haaraan ajandaawwan adda addaa kaasnee kallattii barbaachisuun hojjechuu irratti argamna. Kana irratti qaamoleen adda addaa akka hirmaatan gochuun hojii qophii filannoo duraa irratti bal'inaan hojjetaa jirra. Filannoo kanaan waggoottan 5 paartiin biyya bulchuu danda'u kan itti filatamu waan ta'eef dhaabbileen miidiyaa akkaataa gabaasa isaanii irratti gaazexeessitoota isaaniitiif leenjii kennaa jiraachuu simaniiru. ጊዜው በተቃረበ ቁጥር በተለየ ሁኔታ ማስተናገድ አለብን ብለን ዴስክ ነው ያቋቋምነው።
gabaasa yeroo filannoo kana haala addaan keessummeessuuf jennee deeskii tokko dhaabnee jirra. Deeskiin kun filannoo qofa kan hordofudha. Deeskii kana keessa ogeeyyiin hojii kana waraabirraa eegalee hanga qilleensarra oolutti achiin boodas yaada uummataa warreen sassaaban of keessatti qaba. እንደ አጀንዳው መያዝ ነው። ከዛ በፊት ግን ስልጠናው አዘጋጆቻችን በተለያየ መልኩ ስናሰለጥን ቆይተናል። dhimma ajandaa taasisuun duratti hojjettoota keenyaaf leenjii kennaa turreerra. Inni duraa nageenya buusuu irratti gaazexeessitoota keenyaaf leenjii kennineerra. Gama biraan ammoo filannoo waliin wal qabatee akkaataa kamiin hojjetamuu akka qabu irrattis hojjetamaa tureera. Leenjii kana akka dhaabbataatti kan kenninuun cinaatti dhaabbilee alaaraa fiduun kennaa turreerra. Kun fuula durattis kan itti fufu ta'a. Hooggantoonni ETV waliin turtii taasisan kunis gabaasa isaanii keessatti heeraa fi seerota jiran hordofuun uummata tajaajiluudhaaf qophii ta'us kan dubbatan. ህዝብ መረጃ እንዲያገኝ ሌት ተቀን መስራት መቻል አለብን። አንድ inni duraa uummanni odeeffannoo gahaa akka argatutti gabaasuu qabna. Inni lammataa immoo odeeffannoon hawaasa biraan geenyu kun wal keessa makamee osoo hin taane karaa sagantaan kaa'ameen odeeffannoo gahaa hawaasa biraan ga'uu murteessaadha waan ta'eef kana hojjanne. Odeeffannoo kennuun ala murtee isaa immoo hawaasaaf dhiisuudha. በቁርጠኝነት ዲተርሚኔሽን ለመስራት ዝግጁ ነን። Kutannoon hojjechuuf nuti qophiidha. Karaa seera qabeessaan paartilee siyaasaa hunda gara hirmaachiseen carraa laachuun hojjenna. Kana keessatti sa'aatiin ni qabamaaf waan ta'eef yeroo kennameef keessatti dhufanii yaada isaanii ibsachuu ni danda'u. Biyya keenya keessatti dimookiraasiin akka dagaaguu fi filannoon dhugaa akka gaggeeffamu gochuuf hanga dandeenyu gahee keenya ni baana. Filannoo marsaa jaffaa bara kana raawwatamu irratti paartileen siyaasaa hirmaatan duula filadhaa isaanii guraandhala 8 hanga caamsaa 23tti imaammataa fi yaadota fooyya'oo qabanis yeroo itti hawaasaaf dhiyeessanidha. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa filannoo biyyaalessaatti wal qabsiisuudhaan hirmaannaa miidiyaaleen filannicha irratti qaban dabaluudhaaf hojjechaa jiraachuusaa beeksise. Kanaanis dhaabbilee quunnamtii wajjin qindoominaan hojjechuudhaaf haaldureewwan barbaachisu raawwatamuu Daayirektarri Ittaanaa Abbaa Taayitaa Broadcasting Itoophiyaa obbo Wandesen Andu'aalem turtii ETV wajjin taasisaniin ibsaniiru. ኢንሃውስ ሚዲያዎች ከሚሰሩት ባሻገር የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሚዲያሌን ገማ isaaniitiin gahee dhuunfaa isaanii baatanii olitti abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa gabaasa filannoo biyyoolessaan wal qabatan ilaalchisee hojiilee garaagaraa hojjetaa jira. Hojicha koovidiitu jidduutti akka dhaabnu nu taasisee ture malee koovidiin dura ture leenjii gabaasa filannoo biyyoolessaa irratti kennuu kan eegalle. Amma isuma kana cimsinee itti fufaa jirra. Gabaasni filannoo gabaasota biroorraa amala adda isa taasisuu qaba. Kanaafuu qajeelfama gabaasa filannoo boordiin filannoo biyyoolessaa baasee fi marii paartilee siyaasaa booda raga'us akka qaama miidiyaalee hoogganuutti deeggarsa ogummaa taasifnee fi innis akka bahu taasifameera. Kanaafuu yeroo itti aanutti miidiyaalee karaa saayinsawaa ta'een to'achuuf dandeettii keenya cimsachaa fi humna namaa qabnus ga'umsaa jirra. Meeshaalee elektirooniksii amma qabnuu fi miidiyaalee ittiin to'annus dandeettii isaa amma qaburraa ol guddisuufis hojjetaa jirra. የሚዲያ ሞኒተሪንግ ማሽናችንን አሁን ካለበት አቅሙን ከፍ የማድረግና filannoo marsaa jaffaa bara gaggeeffamu kanaan quunnamtii hundumtuu xiyyeeffannoo barbaachisu kennuudhaan ijaarsa sirna dimookiraasii irratti gahee isaanirraa eegamu baachuun akka irratti jiraatus waamicha dabarsaniiru. ሚዲያዎቻችን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ የሚከፍቱበትን እድል ጊዜና ታሪክ እጃቸው ላይ ጥሎላቸዋል። ሚዲያሌ ኬኛፍ ጨራ ቦቆና ሴና ሀራዋ itti banan harka isaaniirra kaa'eefiira. Kanaafuu miidiyaaleen keenya carraa haaraa uummata keenyaaf boqonnaa ijaarsa sirna dimookiraasii dhugaa itti eegaluu kanatti fayyadamuu qabu. Hojiin gama mootummaatiin filannoo dimookiraatawaa adeemsuuf hanga ammaatti hojjetamaa jiru kan nama boonsuudha. Kutannoo fi ejjennoo cimaa gama mootummaan jiru kanas itti fayyadamuun filannoon naga qabeessi akka adeemsifamuuf haalota walxaxoo fi gufachiisoo biyya keenyatti jiran keessaa akka ba'amuufis haala mijeessuu irratti miidiyaaleen gumaacha isaanii akka ba'aniif marii taasisaa jirra. Haaluma kanaan yeroo itti aanuttis abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa leenjii fi waltajjiiwwan marii waloo kan biroo cimsee kan itti fufu ta'a. በቀጣይም የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ስልጠናውንም ውይይቱንም የጋራ qabeenya guddaa naannoo Oromiyaa keessatti hawwata turizimii argamu garagaliitti jijjiiruudhaaf qaamoleen hawaasaa hundumtuu gahee isaanii qabu bahachuu qabaa jedhe Komishinii Turizimii Oromiyaa. Hawwata turizimii naannichaa sadarkaa barbaadamuun beeksisuudhaafis hojii itti fufiinsaa hojjechuudhaaf qophii taasisaa jiraachuu ibseera. Komishinii Turizimii Oromiyaa ETV waliin turtii taasisan akka ta'an qindeessineera. Bakkeewwan hawwata turizimiitiin badhaatu kan taate naannoon Oromiyaa akka qabeenyi turizimii qabduutti faayidaan argachaa jirtu gadaanaadha.
bakkeewwan kunneenis akkaataa barbaadamuun misoomuu fi beeksifamuu dhabuun isaanii ammoo sababoota guddina hawwata turizimii kanneen quucarsan keessaa kanneen dura irratti eeramanidha. Rakkoo kana salphisuu fi bakkeewwan hawwata turizimii naannichaa daran beeksisuudhaaf Komishiniin Turizimii Oromiyaa dhiyeenyatti hundaa'uudhaan sochii eegaleera. Bakkeewwan kana beeksisuun ofirraa eegala waan ta'eef hubannoo hawaasaa cimsuu irratti xiyyeeffachuun hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoorfachuusaa Komishinar Itti Aanaa Komishinii Turizimii Oromiyaa Abiyyuu Tasammaa turtii ETV wajjin taasisanii ibsani. Sabaaf namoota biraa osoo hin taane sabni keenya iyyuu akkam hammam beekaa hangam beekaa iddoowwan hawwata turizimii Oromiyaan qabdu kan hangam beekaa kan jedhu kanarratti hojii beeksisa hojjetamuu qaba. Eventii adda addaa irratti hojjechuu jalqabnee jira. Yuunivarsiitota duukaa xiyyeeffannoo guddaadhaan walitti dhufeenya uumnee hojjechuu beeksisuu jalqabnee jira. Walitti dhufeenya uumaa jira. Garuu kana qofa miti baay'ee sadarkaa addunyaatti illee namoota indaastirii turizimii keessatti gahee olaanaa qabuu danda'an dandeettii olaanaa qabuu danda'an jedhamee yaadaman bifa imeej baankiitiin bifa travel raayitingiitiin namoota sadarkaa addunyaatti beekaman ijoollee guddaatti beekaman wajjin qindoomina uumnee voolontarii ta'anii gargaaruudhaaf wal fedhii qaban jiru. Humnii fi dandeettii bal'aan naannoo Oromiyaa keessa jiru qindaa'ee socho'uu dadhabuu isaatiin seektarri turizimii naannichaa akka barbaadamutti galii galchuu hin dandeenye. Kana jijjiiruudhaaf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan obbo Abiyyuun. Aksesii irra ilaalchisnee yoo ilaalle iddoowwan hawwata turizimii hedduutu jiru. Infraastiraakcharii silaa wajjin wal qabatee dhaqqabummaa hin qabani. Rakkoo kanaaf kan wal fakkaatu hundumaa humna namaa hedduu yuunivarsiitii hedduu qabaannee yoo kan oomishu ta'e iyyuu qabeenyi humna namaa sun gara human capitality jijjiiramee jiru akka biyya kanaatti hanqina industirii turizimii fi hospitaalitii keessatti baay'ee mul'ata jedhamee kan yaadamu sabatee rakkoo kanatti xiinxala keessa galchee carraamuu guddaa kan akka biyyaattis akka naannootti. Qulqullinni naannoo hawwata turizimii kanneenii daawwattoota harkisuudhaaf gahee olaanaa qaba waan ta'eef hawaasni naannoo hawwata turizimii kanaa jiraatan of eeggannoo taasisuu qabus jedhani. Biyya keenyattiif iddoowwan hawwata turizimii naannoo keenyaaf kan rakkoo guddaa uumaa jiru balfa akka malee gatamu kanaadha. Pilaastikiin jira, maaluun jira, baay'ee hamma baadiyyaatti iddoowwan hawwata turizimii atiraakshinummaa isaanii illee baay'ee dhiphisaa jira sabateef hawaasni keenya naannoo kanarratti xiyyeeffannaa kennuudhaan itti fayyadaman laastikootaa yookaan feestaalota kanarratti of eeggannoo godhe eegumsa naannoo isaatii yoo godhe. Warroota amma jiran kanayyuu dargaggoonni wantoota adda addaa wanta kana haala sanatti maaneej godhan kanarratti tolootummaadhaan yoo irratti yaadame kan jedhudha. Tokkummaadhaan waltumsinee yoo hojjenne Oromiyaa bakka hawwata turizimii addaa taasisuu dandeenyaa kan jedhan komishinarichi kana dhugoomsuufis hunduu gahee isaa eegamu baachuu akka qabus waamicha dhiyeessani. Qindoominaan kan hojjetamu yoo ta'e ilaalchi turizimii sadarkaa hoggansa olaanaa kaasee hamma gadaatti kan sirriitti yoo ta'e dhiyeessii tajaajilawwan sarbiisii hawaasaa kennamu irratti hatattamaan kan tajaajilli kennamu yoo ta'e dhaabbileen faayinaansii dhimmoota kana barbaachisan faayinaansii kan dhiyeessan yoo ta'e nummoo jabaannee keessoo dhaaba keenyaa qindoomina jiru sana jabeessine yoo deemne waggoota muraasa keessatti Oromiyaa sadarkaa tokkoffaatti filatamtuu gochuu hin dandeenya. Carraa hojii keenya sanas uumuu hin dandeenya kan jedhuuf kun wanni hunduu hubatee deeggarsa barbaachisu akka nu kennu asumaan waamicha dhiyeessina. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Ciniitti hojii dhabdoonni waldaan gurmaa'uudhaan oomishaalee manaa oomishaa jiranii bakka oomishni itti gurguran dhabuudhaan rakkachaa jiraachuu isaanii ibsani. Waajjirri misooma intarpiraayizii fi indaastirii godina Shawaa Lixaa rakkoo hojii dhabdootaa kanneen mudatee quba qabaachuusaa eeruudhaan qaama dhimmi ilaallatuu fi gabaasaa turuusaa beeksiseera. Biiroon misooma intarpiraayizii fi indaastirii Oromiyaa immoo qaama dhimmi ilaallatu wajjin mari'achuudhaan rakkinicha akka furu beeksiseera. Fayyaa margaatu garasitti maluudhaan gabaasota sadarkaa aanaa rangaa naannootti jiru akka ta'anutti qindeesse. Gandoota baadiyyaa 22 kan qabdu aanaan Dirree Cinii oomishaalee manaatiin badhaadhota ishee hordofuun waggaa 10 dura warshaan mala ammayyaatiin leemana irraa faaya garaagaraa hojjechuun oolu hundaa'uusaa odeeffannoon waajjira misooma intarpiraayizii fi indaastirii aanichaa argan ni ifoomsa. Waldaan miseensa nama 20 ol qabu warshaa kanarratti gurmaa'uun leemana irraa meeshaalee faaya garaagaraa hojjechuun ooluu qabanitti hundi isaanii bakka tuulatan ta'uu irratti rakkoo maallaqaa isaan mudatee hojii dhaabuun addaan bitamuu himaniiru. Ijoollee namoota 23 ta'anitti hojicha hojjan oomisha oomishee gaafa nuti gabaa iddootti dhiyeessuudhaan meeshicha ammayyuu akkasumatti lakkaa'amee taa'aa jira malee hojiirra waliin jiru hojjannee kaanetu bu'aatti hidhamnee
Sini uumaa bu'aa tokko iyyuu kan argannee kisaaraa keessa seenaan achumatti hojjechaa dhaabne. Naatna bu'a qabeessa taanaa jenneetu hojjechuudhaaf hojiitti seene leenjii kanas fudhachaa ture. Amma sanarraan kan kaase wanti isaan hojjechuu didee namni piroodaaktii kana nurraa waan dhabameef nutis hojii kana dhaabuuf karoortine jechuudha. Rakkoon walitti gabaa fi maallaqaa kan bitatuuf taanaan gara isaatti deebi'uuf fedhii kan qaban ta'uu namoonni kunneen dubbatu. Otoo haalli gabaa nuuf jiraateera ta'eeti baay'ee gabaatti baafannee gurgurannee irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Meeshaan keenya baay'ee bareedaadha. Itti gaafatamaan waajjira misooma intarpiraayizii fi indaastirii aanaa Dirreencinii Tashoomaa Gosoomsaa walitti hidhamiinsi gabaa intarpiraayizichaaf akka mijatuuf gaafachaa turuu himuun gabaan kan mijatuuf taanaan rakkoo gama maallaqaatiin jiru furuuf qophii ta'uu nutti himaniiru. Kan gara ogeessa kanaatti dhufe hordofaan ture qaamolee barbaachisullee bilbilaan hordofaan gaafachaa ture. Private sectoriin illee asirratti hojjechaa ture jira. Bifa leenjii kennuutiin hojjechaa ture jira. Qaamni immoo furniicharii kan yookaan immoo furniicharis irraa fuudhee dabarsaa ture jira. Isallee gaafachaa turre. Dhiyoora kan gara ogeessa kanaatti dhufe COVID-19 sababeeffataniitu sababa sanaatiin addaanchitee gara fuulduraatti deemna waan jedhamu kan isaan kaasan jechuudha. Hundaa'uun warshaalee manaa kun qindoomina mootummaa federaalaa fi dhaabbata miti mootummaa Ambaar jedhamuutiin ta'uu kan himan itti gaafatamaan waajjira misooma intarpiraayizii fi indaastirii Godina Shawaa Lixaa Tasfaayee Simeessaa rakkinichi furmaata akka argatuuf qaama ilaalatuuf xalayaa barreessaa turuu himan. Qaamni sanarraa fuudhee faayaa barbaadamuuf kanaaf oolchuu kanaan dura magaalaa Bishooftuu keessaa waliigaltee kan walii mallatteessan waliigaltee sababa hin beekamneef tarmeetu waan godheef dhaabbanni biraa immoo oomisha sadarkaa duraa kana isaan irraa fuudhee gara silaa barbaadamuutti geessu kan biraa waan dhabameef rakkoo keessaa kan galanii turanidha. Isa kana furuudhaaf keessaa warra daldala irraa kaanee qaamanis arginee argamnee rakkichas adda baafnee biiroos xalaanis qaamanis bilbilaanis akkasuma ammaa sadarkaa federaalaatti illee xalaan barreeffame amma ammaatti furmaata kan argame ta'uu isaatii hubannooni. Rakkoo kana quba qabdu jennee biiroo misooma intarpiraayizii fi indaastirii Oromiyaa gaafanneerra. Biirichatti daayirektoreetii misooma gabaa fi sirna gabaa Xilawuun Taaffasaa jalqabumatti warshichi gaafa dhaabbatu qorannoon gahaa taasifamuu dhabuun rakkinichi akka mul'atuuf sababa ta'uu himuun rakkinicha furuuf maanufaaktcharingii indaastirii federaalaa waliin ta'uun yeroo dhiyootti mari'achuun furmaata akka itti kennan ETV'tti himaniiru. Oomishni kun qulqullina qabu leeman kun barbaadamaa ta'u yoo ta'e qorachiisnee leeman akkamitti oomisha kanaaf ta'uu danda'a kan jedhuuf kan immoo warra fudhatamu eenyu isaan kan jedhu dambaasnee iddoo biraatti illee yaalli ittiin oomishamu uumuun gama keenyaan itti deemu. Soora kana hiikuudhaaf immoo waan olii bulluutii yeroo gabaabaa keessatti daayirektooriitii adda addaatti kan irratti reaakti kan godhu isaanii wajjin mari'anneetu yeroo gabaabaa keessatti adeemsa keessa galee waan kana hiikuudhaaf hin deemna kan jedhu qaba. Sagalee federaalaa immoo isaanii wajjin mari'annee kan itti deemnu ta'a jechuudha. Jiraatonni godina Wallagga Bahaa aanaa Limmoo gocha Abaawo Shanee balaaleffachuudhaan hiriira bahanii. Hiriira kanaan Abaawo Shaneen qabeenyaa fi lubbuu namaarraan miidhaa hamaa qaqqabsiisaa akka tures dubbataniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga Bahaaraan nu qaqqabee Ababaayyuu Kafanee akka ta'an qindeesseera. Jiraattonni godina Wallagga Bahaa aanaa Limuu fi magaalaa Galiilaa gocha badii Abaawo Shanee kan balaaleffatan ta'uu hiriira ba'an irratti dhaadannoo garaagaraa dhageessisuun ibsaniiru. Jiraattonni hiriira ba'an tokko tokkos miidhaan humni Abaawo Shanee lubbuu namaa fi qabeenya irraan geessisaa jiru. Isaan dallansiisuun hiriira bahuu himanii mootummaa cinaa hiriiruun nageenya isaanii mirkaneessuun fuula isaanii gara misoomatti deebisuuf kan hojjetan ta'us dubbatu. Gocha Abaawo Shanee yeroo ammaa kana uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kana balaaleffachuudhaaf mormii kana baay'ee jira. Akkuma argamu kana mormii geggeessine kanaan namni uummanni hundumtuu qaama mootummaa cinaa hiriiruudhaan gocha qaama gocha badii kana raawwatu balaaleffachuudhaan hojii misoomaa isaa akkaataa mootummaan qabatee jiruun galma geessisuu akka qabnu nus mootummaa cinaa dhaabbachuudhaan miira keenya mormiidhaan ibsannee jirra jechuudha. Nu kan balaaleffachuudhaan gocha nageenya uummataa boodessan isaan waan akka juuntaa Tigree Abaawo Shanee isaan kana balaaleffachuudhaaf kan ba'an. Bulchaan aanaa Limuu obbo Zalaalam Haayiluu badii Abaawo Shanee aanichatti lubbuu namootaa fi qabeenya irratti geessisaa ture hammeenyaan kan guutame ta'uu himaniiru. Uummatni miseensota gadichaa saaxiluun seeratti akka dhiyaatan gochuun nageenya isaa mirkaneeffachuuf caalmatti hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Gocha Abaawo Shanee fi qaamolee farreen jijjiirama kanaa ta'aniin uummata keenya iddoo garaagaraatti lubbuu dabarsiisaa jiru
nageenya uummata keenyaaf yaaddoo ta'ee jiru kana balaaleffachuudhaaf humna juuntaa biyya kana waggaa dheeraadhaaf ol dhaabbata irratti fudhataa jiru deeggaruudhaaf hiriira guddaa akkasiitti hirmaachuu keessaniif maqaa koo maqaa bulchiinsa aanaa guddaa galatamaa jechuun barbaadaa ulfaadha. Sagantaa biraan qabu sagantaa nageenyaati. Waa'ee nageenyaa kan nama hundumaati. Akka aanaa keenyaattis aanaan dhimmu aanaa nagaa barbaadu. Aanaan misooma barbaadu. Nagaan ni jiru taanaan misoomni ni jiru. Nagaan ni jiru taanaan namni bahee galuu hin danda'u. Humneen bal'oo nageenyaa kun keessaa ba'u uummata keenya keessaa ba'u hojii isaaniirraa deebi'uutu isaan irra jiraata. Warri isaanii meeshaa ta'anii isaan deeggaran hojii isaaniirraa gocha isaaniirraa deebi'uutu isaan irra jiraata. Hojjettoonnii fi hooggantoonni kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa lammiilee raayyaa waajjaa fi mugaaf deeggarsa biree miliyoona tokkotu qaalamaa taasisani. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf taasifameen gareen abuutu miidhaa lammiileerraan gahaa ture. Oduu televezyiinii Itoophiyaa hojjete ilaalanii deeggarsa akka walitti qabanis himaniiru. Abaaboo Maamootu gabaasataan qindeesse. Wayita duulli olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasifamettis ta'u isa dura garee abuutiin miidhaan kan isaanirra gahee jiraattota Allamaataatiif kutaan bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa deeggarsa birrii miliyoona tokko qaalamaa taasise. Deeggarsicha kan fudhatan kantiibaan bulchiinsa yeroo magaalaa Allamaataa obbo Kaasaa Raddaa miidhaa sabummaa naannicharra qaqqabe eeruun deeggarsichaaf galateeffataniiru. TPLF በራያ ህዝብ ያልፈጸመው ግፍ የለም። TPLF uummata raayyaa irratti miidhaan inni hin qaqqabsiisne hin jiru. Dargaggoonni keenya baay'een waggaa hedduuf mana hidhaa akka turan taasifamaniiru. Dargaggoota baay'ee qaamaa miidhamoo taasiseera. Obbolaawwan keenya kanaaf haga humni keenya danda'e ni deeggarra jechuun as waan dhuftaniif baay'een isin galateeffadha. Duula olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasifamuun Allamaaxaa dabalatee waajjaa fi Dhumuugaatti miidhaa lammiileerra gaheef hawaasichi miidhaa gama dinagdeenis ta'e gama hawaasummaa fi qorqalbiinirra gahe keessaa akka dandamatuu fi deeggarsi wal fakkaataan akka itti fufu kan himan hoogganaa kutaa bulchiinsa magaalaa Addis Katamaa obbo Yittaay Dajaneeti. ሰው በመሆናቸው ብቻ መርዳት አለብን በሚል ቪዲዮውን ስናየው በጣም ውስጣችን ተጎድቶ ስለነበረ አብረናችሁ ማሳለፍ መጠየቅ nama ta'uu isaaniif qofa deeggaramuu qabu yaada jedhuun isin waliin turuuf akkasumas isin gaafachuu waan barbaanneef as dhufne. Kanaafuu waan qabnu qabannee dhiyaanneerra. Haga barbaadame qabannee dhufuudhaa baannus fuulduratti garuu kan kana arganii as dhufan baay'ee ta'uu danda'u. Kaleessa gadda uumame qindoomina obbolummaa har'a dhufeen deeggarsa jiraattota Allamaaxaa fi naannawaa isheef taasifameen jiraattonni miira isaanii akkanaan ibsan. Hidhameera ilma kiyya rasaasaan rukutanii mana yaalaa ture. Yaala isaaf meeshaa barbaachisu bitinaan jedhanii wayitaan bitu hanga sanatti ilma kiyya summiin na duraa ajjeesanii bishaan waajjaa irra waraabeen guddisee ture. Hojii humna adda addaa hojjedheen guddisee naa jiraadhaa hamaan isin argin baay'een gammade. Waltajjiin kan nu jennu dhagaa malee uummanni kan jedhu dhaggeeffatamuun hin jiru ture. Amma tokkummaan kan irratti wal arginu ta'e isin immoo kana yaadanii karoorsanii maatii keenya ilaala jettanii kan dhuftan fayyaa isiniif haa kennu. Fuulduratti naannichatti tokkummaan saboota akka cimuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamuu qabus dhaamameera. ይህን ስብራታችሁን ይህን ህመማችሁን በአንድ ነገር እንድትደመድሙ ትፈልጋለሁ። በይቅርታ በሩን እንድትዘጉ ትፈልጋለሁ። Rakkoo amma isinirratti uumame kana dhiifamaan akka balbalasaa cuftanii barbaada. Hooggantoonni amma jirtan hundi obbolummaa aangomsaa daandiin dheeraan kan fuuldura keenya jirudha. Bulchiinsa magaalaa Ambootti dargaggoonni ilaalcha ijaarsa biyyaa keessatti gahee isaanii akka baatan irratti kan xiyyeeffate leenjiin kennameera. Leenjiin kunis dargaggoota sababaa horachuudhaaf gargaaru hayyootaan kan gaggeeffamedha. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Shawaa Lixaa kan qindeesse immoo Abdul Naasir Jamaali. Bulchiinsa magaalaa Ambootti ijaarsa biyyaa irratti dargaggoonni hubannoo wal fakkaataa horachuun gahee isaanii akka bahanii fi yaada isaanii sababa irratti hundaa'anii akka dhiyeessan gochuu irratti leenjiin xiyyeeffate hayyootaan kennameera. Leenjii kana kan kennan Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaan Addisuu Dabaree rakkoowwan mudatan furuuf dargaggoota sababaan deeggaraman horachuun barbaachisaadha jedhan. Dargaggoota sababaa horachuun rakkoon misoomaa hin jira, rakkoon dinagdee hin jira, rakkoon ilaalchaa hin jira, rakkoon kan jennee kaan hundi isaa waan jiruufi sababa kanaatiif deebii kan ta'u gaaffii kana deebisuu kan danda'u dargaggeettiin sadarkaa jiru hundatti gumaacha isarraa barbaachisu akkaataa barbaachisutti yoo hirmaannaa guutuu taasisee rakkoon kun hafaa
waan jedhu dargaggoonni leenjii kana irratti hirmaatan gama isaaniin dargaggoonni dogongora isaanii irraa barachuun hojii biyya ijaaruu hojjechuun akka irraa eegamu himan. Leenjiin mariin deeggarame akkanaa kunis ijaarsa biyyaaf gahee waan qabuuf itti fufuu akka qabu dubbatan. Namni kamillee qulqulluu miti. Rabbi tokkichadha. Kan ajjeesee hin beekne. Kan hatees hin beekne. Rabbi tokkicha. Kana namni qulqulluun hin jiru. Hanga qulqullina qabaannetti immoo namni immoo waan sirrii sin hojjeta waan badaa sin hojjeta. Waan badaa sana keessaa hambifadhu jechuun waan gaarii immoo tufsiise jechuun numatu jedhaani. Ulfinaa fi kabaja biyya kootiif qabu akka gara fuulduraatti isa ammaa caala danan gabbifadhu. Na godhee jira sirruma anis immoo nan deemaadha gara fuulduraatti. Itti gaafatamaa liigii dargaggoota magaalaa Amboo Jifaaraa caalchisaa dargaggoonni Oromoo gahee isaan irraa eegamu bahuun biyya ijaaruu keessatti qooda isaanii akka bahan hubachiisaniiru. Oddoo jirmi jiretti mukarraa firee eeguun hin danda'amu. Mukti firee buusuudhaaf jirmi jiraachuu qaba. Kanaaf Oromoon biyya kanaaf jirma. Oddoo jirmi dhukkubsatetti biyyi kun biyya jedhanii waa'ee biyya kanaa dubbachuun rakkoodha. Kanaaf akka Oromoo tokkummaa Oromoo eeguun dirqama keenya. Biyya kana ijaara waan ta'eef biyyi kun nurratti ijaaramte jechuun hin danda'ama. Kanaaf tokkummaa Oromoo eeguun lagaa wal qooduu keessa haa baanu. Bireelii dhugaa isaa walitti mudaaf yoo ta'e jechuudha. Nuti Oromoodha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Amboo Obbo Saaluu Xirribsaa gama isaaniin dargaggoonni ijaarsa biyyaa fi mootummaa irratti qooda isaanii akka bahataniif leenjii fi marii gargaaru ta'uu dubbatan. Dargaggoonni rakkoowwan garaagaraa biyya keessatti uumamanis furuun qooda isaanii bahachuu qabu jedhan. Kaayyoonsaa biyya ijaaruu irratti akkamitti dargaggeessi kun gaheensaa olaanaadha. Biyya ijaaruu biyyi kun an dargaggeessa kanaati kan dargaggeessi kun keessatti hirmaatu waan ta'eef akkamitti biyya kana keessatti hirmaata biyya kana yoo akkamitti ilaalaa jira akkam gaheensaas maali kan jedhu isa kanarratti karaa beektotaa dhiyaatee fi isa kanarratti marii kan goonedha. Daawwattoota ITV Afaan Oromoo hordofaa jirtu amma gara odeeffannoo sadarkaa addunyaatti argannetti sin ceesisna. Sirni muudamaa pirezidaantii Ameerikaa